Leenjiin kun torban tokkoof kan turedha. Akka waliigalaatti waan ummata waadaa galle qabatamaadhaan hojjechuu wajjin wal qabatee rakkoowwan qabnuu fi injifannoowwan galmeeffanne san irratti sirriitti iftoomina uumne akkasumas immoo fuuldura keenya hojjechuudhaaf waan karoorfanne san galmaan ga'uudhaaf biyya misoomsuudhaaf habjuu qabanne san galmaan ga'uudhaaf waan nu dandeechisu daandii sirriirra kan jirruu fi isa keessatti immoo daandii keenya akka danqaa waan itti ta'uu danda'an addaan baasnee akkamitti furuu dandeenya kan jedhu irratti waliigaltee kan uumnedha. Guutuu Itoophiyaa irraa namni kasitti argame gaggeessaan badhaadhinaa guutuu Itoophiyaa irraa sitti argame akka waliigalaatti kaka'umsa qofa osoo hin taane obbolummaa wajjin hojjechuu biyya misoomsuudhaaf habjuu waliigala qabnu san naannoodhaan kunnee naannoo hooggannu qofa kunnee osoo hin taane akka waliigalaatti ilaalcha waliigalaa tokkummaa akka qabaannu gochuu keessatti gahee guddaa qaba kana uumuu danda'eera. Lammaffaa immoo kaka'umsa fi onnee caalmaatti hojjechuudhaaf xiiqii kan ittiin uumedha jechuudha. Hooggansi gaa murteessaadha. Seena sooloo galmaan ga'uudhaafis waan karoorfame lafarratti raawwachuudhaaf hooggansi ofiisaatii murteessaadha. Ofii ifa ta'ee uummataaf iftoomessuu keessatti waan guddateedha. Waan guddate hubannaa namaarratti waan guddate waan dabalaa dhufe waan cimaa dhufe arguu dandeenye jirra. Dhugumattuu abjuu biyya kanaaf abjoonne fi argine san mul'ata argine san akka galmaan ga'uu dandeenyu sirriitti caalmaatti akka amannuu fi akka onnee horannu kan nu godheedha jechuudha. Daawwiidhaan inni mari'achaa turres lafarra jiraachuusaa waan duwwaarraa jalqabnu osoo hin taane isa hojjetamaa jiru bal'isuu fi caalmaatti qulqullina isaa dabaluu kan nu barbaachisu ta'uusaa ilaallee jirra jechuudha.